Amma mooni tokkos boosifte turte sana qofa miti bar mucaa gabaabaa tokko fa'a. Maalo baay'eedha isin amma waa'ee boossa sarara bu'ii kaatu waa'ee. Gaafa jarri bu'aan natti baay'ee sooftii kennita afatti moonaa arsite dhugaa rabbi. Maa booni maa sooftiitti kennita. Anu wajjinii nan bu'aa barbaachisaa ta'e bir. Guyyaa tokko wajjin boosseette nama ta'e waliin bargaraara nyaatte gaafa sana dhugaa. Eenyu faana bu'ee oo kaasamu na gaddisiisee dhuman faana bu'ee dhugaa waaqayyo oh my god. Boosseen ayyuu bar anayyuu mimaa ija keessa na guute gaafa bo'uu kee arguun kan saa caala baay'ee rifadhe. Baale na fakkaata yaa abbaa mucaa sana walaloo mucaan isaa saaf barreessite mucaa saaf barreesse osoo walaloo dubbisaa yeroo booya. Nama gaddisiisa bara innaa tokko garaasi nyaata innaa tokko immoo siyaarsu beektaa namni sun siyaarsa maaf akkas taa'e. Darbii kun harka beemira keessatti iruma safarta obsita bakka. Kan uffite jechuun nama maal seeti dhalli namaa miirri isaa akka eenyumtu akka miirri isaa amileen isaa tuqamu barbaadu beeka. Gaarii isaa inuma taate immoo dhabuusisuu sanarraa moonetti inuma taate immoo dhachii kan keen taane ka inuma taate ka dhimma qophii OBN yeroo sana utuu torbeetti yeroo hedduu yeroo 2-3 dhiyeessita ta'e OBN si qofaa fudhatameera sila. Qophiin sun baay'ee si waliin deema ture amma kan bakka kee buute kuni ati luuga kutaalee Oromiyaa hundi jechuun akkaataan dubbii keetti jechuudha. Kutaalee Oromiyaa hundaa fi ifata. Amma mucayyoon bakka kee buute anayyuu yeroo na rakkisi dubbii siin dubbastu hooma siin dubbattu fa'a. Narka bada waan baay'ee naan galu. Nan dhiisa bakka asii namni irraa deemu qaba gaafa intarviyu nama gootu beektaa. Nama ofitti sissaabu bakka si harkisu qaba. OBN sana keessaa utuu achii deemuu dhiifte OBN si humaan tokko yeroo tu namni kan biraa hafu jechuudha. Tu warri kaan hafanu. Jechuun maal seete laali amma loogaa Oromiyaa keessa jiru hunda amma gaazexeessaa gaafa taatu fakkeenyaa nama ijoollee arargee akka loqoda isaanii nan dhagaa sirriitti waan jechuu barbaadan nan hubadha waliin nan haasaa. Booranas yoon arge Gujiis yoon arge Wallaggas yoon arge hundumtuu looga isaanii nan beeka waan ta'eef gaafa miidiyaa irra taatu immoo looga tokko qofa fayyadamuun dhorkaadha. Waltaa gochuu qabda beeka akka namaaf galuu danda'utti akka namni si hubachuu danda'utti haasa'uu qabda. Malee logoda isaan loogatti naannoo keenyatti taasifamu tarii looga biraa ta'uu mala. Loogni sun Oromiyaa maratti immoo nama birootiif galuu dhiisuu danda'a. So of eeggachaa haasa'uu qabda miidiyaa irratti yeroo haasoftu. Keessaa namoonni tokko garuu hubatanii amma isa of qabeen beeku amma namni tokko sagalee isaa jijjiiree maal ta'ee istaayilii. Hin beekama sirrii dabarre barsanaayyuu wanta amma dhaga'i mooni waan yaadachiifte wanta akka nun hawwanne iyyuu godhee jijjiirama hin beekama sagaleen sii galee akka sagaleen cinqii godhataa jiru achi keessatti. Amma gaafa itti dubbattu sagantaa sana sagantaa boo'ichaa sana OBN gaayyaa yeroo sana hojii ta'e booda sarchi godhee dhufee maqaa isaa barreessee hoonni illee natti dhufin jechuun isuman jala jiru jechuudha. Maqaa sagantaa sana hordofaa ture. Eega gaafati keessaa baasuuti anne tiiktookii irratti mummuramaa arge malee hin argine lamuu itti deebi'een ilaalla. Amma shirba sirriitti ilaalta amma nuffitutti moonii torbanii ta'uu xiqqaate yaada 3 gadhiisutti deemna jechuudha amma yuutuubii korratti. OBN irratti moo? YouTube no YouTube maaltu sugan OBN nama laalee amma beeku. Keetiin baate moo qoy si kaasanii achirraa? Kofi kofan baay'ee maaliif na baasu? Achi bareeddeetta miidiyichi kan keeteera. OBN na si yaadata namni bara. Wallahi OBN na si yaadata namni. Danda'u qabda kaamame maal seete miidiyaa kamiyyuu anama dhugaa osoo OBN bobaadhee natti tola baay'een jaaladha beeki. Amma namoonni tokko rakkoo qabaatuu danda'a. Dhaabbatichi keessatti hojii eenyuuf hojjetaa jira maaltu hojjetamaa jira qophiileen achirra deemanii waan baay'een jiru beeki. Baay'ee waan jiruufi abaaboo furnaa guutaa gaayis. Abaaboo furul darbaa ammas tokko darbadhaa gaayis abaaboo. Kaampaanii abbaa kiyyaa gara laafaaf garagalee gaafa laalu osoo yeroo jira miti quuqamtaa fi inni hawwitaaf waan gaarii. So garuu achuma teessee mindaa ji'aa qofa eeggachuun immoo in ulfaata. Hawwiin kee baay'eedha galma ga'uudhaaf humna qabdutti yeroo qabdutti fayyadamtee kaayyoo kee galmaan ga'uuf immoo socho'uu qabda. Bakka tokko qofarratti xiyyeeffachuu qabdu. Maaliif haala taa'ee humni dhaloonni iddoo sana hawwu akka bakka kophee hojjechuu danda'u waan jiruuf isaaniif bakka dhiistee maatii immoo garagaraa shiifti godhuu qabda. Ani osoo kaampaanii kamiyyuu haa ta'u yoo xiqqaate yoo baay'ee guddate waggaa 3 yookiin 5 kanaa ol kaampaanii tokko keessatti namni waggaa 10 waggaa 15 digdama hojjetu. Bakkatti gaafa jijjiiruu hojii dhuunfaa keetiitti yookiin dhaabbata irraa gaafa seentu agaruma sammuun keellee mallisee yaadu
waan taaraa jiraachuu hojii sana malee hojii biroo hojjettee illee milkaa'uu akka dandeessu sammuu keetti himaa deemta. Garuu hojii tokko qofa irratti xiyyeeffattee bakkuma tokkotti hafta taanaan ati dhumni kee maal ta'a harka namaatti deebitaa jechuudha. Osoo dhuma kun alama namoonni amma obenni keessatti waggaa 20 waggaa dhangaarraa kaasanii haga ammaatti obenni jiran jiru. Jarri kuni haala jiruuf jireenya isaanii keessatti yoo ilaalte yookiin mana kiraa keessa jiru yookiin mana ijaarratanii garee biroo hin qabanii ijoollee isaanii barsiifatu. Dulloomonni maqaachumatti wanni ba'u jechuudha. Soorama ba'u deemanii. Garuu miidiyaa keessatti immoo namni ammana hojjechuu hin qabudha. Waggaa 5 waggaa 5 minimum hojjetuu qabu. Maaliif dhaloonni isa caala aktiif ta'e dhaloonni isa caala miidiyaa sana jijjiiruu danda'u barataa dhibee maqaa. Amma fakkeenyaaf joornaalizimii baradhee waggaa 5 dhaabbata kana tajaajileera. Ammaan jijjiire of ilaala. Yoo jijjiirranni koo haayee ta'ee achumatti sadarkaa guddina kiyyaa dabalaa hojii kiyyallee fooyyessaa deema. Dhaloota isa dhufoo eessa dhaqanii yuunivarsiitii irraa joornaalizimiidhaan gubatee baratee beeku taalentii namni ta'e kireetivitii gaarii namni qabu mannaa dhufe bakka koosee namoo dafee bu'uu qaba beeki. Malee ani iddootuma tokko qabadhee mindaajii asana heeggadha taanaan dubbeen badde qaba. Miidiyaa babal'isuu qabaa nama. Jireenyi ulfaataa deemuutti dhufa mindaa qofa eeggatu taanaan. Ani amma dhaabbata tokko keessa mannaa galtee hojjettu editoraaliin dhaabbata sana waan baay'ee si dhokka. Haala baatee akka hojjetan amma. Amma qoy mooni maaltu na dhibeetaa miidiyaa kana keessatti amma fakkeenyaaf namoota ijji uummataa irra bu'e hin jijjiirama yeroo hedduu. Amma fakkeenyaaf dhiyeenya kana nuwaar miidiyuma sana baay'ee fuulduratti oofaa ture bakka isaa tokko fidanii buusan ammoo inni ran sagantaa sana yeroo hunda osoo hin taane isaa bakka eenyu kennan akka waan irraa ka'e fa'aa yeroo inni ta'etu jira. Maali wanta kana miidiyaa keessatti ta'a fakkeenyaaf nama ijji uummataa irra bu'e. Maaltu jira beektaa? Duras hin jedheera dhaabbanni sun sirna ittiin bulmaata mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf sadarkaa sirriidha bulmaataa qaba bakka. Amma namni tokko hojii gaarii hojjetee guddina kennuuf yoo barbaadan iddoo sanatti guddisuudhaaf rakkisaadha. Editooriyaaliin dhaabbatichaa eeyyamuu dhiisuu danda'a. Taalentii taatee hojjete sadarkaa iddoo jirtu kanatti guddachuu qabdurra jirta jedhu. Fakkeenyaaf sadarkaa 9 sadarkaa 10 itti fufaa miti sadarkaa wayii qaba. Sadarkaa sanarra hojjetu si guddisuu barbaadaa jennu dhaabbanni kun deebisee hojii biroo si kennuu yookiin dabalii mindaa ta'uu danda'a. Sadarkaa sanaa olittis deemsisuu barbaada yoo ta'e dirqama maal taata osoo hin jaalatiin hojii sanarraa gara sanatti guddachuuf jecha shiifti goota malee dhiibbaa miti baay'isawwee kun. Amma inni eessa dhaqee ol ba'e sadarkaan isaa ol ka'ee bakka iddoo amma ka'ee jiru kanarra mindaan isaallee fooyya'aadha sadarkaan isaallee fooyya'aa ta'aa beeki. Deemee namni kun yookiin gara hooggansaatti sadarkaan amma isa afu hooggansarras ol bahuu dhabe. So hojii sana waliin bu'a. Iddoo amma jiru taa'ee hojii hojjechaa ture hojjechuu hin danda'u. Hojii iddoo sanaa qofa hojjechuu danda'an. Hojii sanatti maybe gaayidi godhuu danda'a. Produusera ta'ee qopheessuu danda'a dugda duubarraa. Garuu hojii sana bira dhaqee hojjechuu hin danda'u. Fedhaa yoo hojjete gaa maybe hin beeku. Garuu namni sirnatti bulmaataan asiin jedhutu iddoo yaaliin suni kana jechuuf kan na jedhi. Qormaata miidiyaa dhuunfaa ta'e iddoo barbaade iddoo kana arra seenaa hodhuu dubbisuu danda'a barbaade intarteementii hojjechuu danda'a barbaade as garuu dhaabbata keessatti keessatti oduu irra hojjetta taanaan oduu dhumarratti hojjetta. Bu'aartii hojjetta taanaan bu'aartii dhumatti hojjetta. Osoo bu'aartii jirtu kutaa oduu dhattee oduu dhiistee gara bu'aartii dhufuu dandeessu. Iddoo nama mul'achuu waan dandeenye kuusaan qabattee deemta malee dhiibbaadhaan miti baay'ee waanwaara. Guddina argate guddinni sun fuudhee iddoo biraa isa kaa'ee iddoo sanatti hojii sana hojjechuutti fuudhee malee achi miti jechuudha. Anwaartu beekita akka itti qabutiyyi kaabineen kun ilaa beekita seera kaabinee. In sobdi jennaan seeruma waan nu beeknu kaabineen mootummaa gara gadii keessattuu kanneen aanaaf godinarra jirtu. Wanni amma kana biddeena yookaan mindaa jiraasii jecha soba gurguddaa soban hin jiru. Sana qaba beekita anwaartu wanti namatti tolu. Siigalee inni utumatti ilaaltu aangoo qabna jedhanii kaabinoonni aanaaf godinarraa kan paarlaamaa keessaallee yookaan ministeera keessaallee yeroo hin beeknu wanni aanaa keessaa biddeena jiraatii jedhanii federaala irraa dhufee nu laaluuf jennaan irra sobanii karaa soqu bar aanaa keenyaa bar federaalaa dhufaa irra waan waggaa tokko ta'e bareechu eddee bareechaa geessu. Waan midhaan tole midhaan aanaa tokko guutuu keessa bakka tokko yoo tole maal godhu beektaa qixa sana haadha keessummaan achi dhufaa jira achi bareechaa jedhanii eddee sana geessu eddee badaan geessan. Hattuu warri yaada irraa bar baay'ee badduudha mootummaa kam keessattuu. Abaaboo furgaayis. Anwaar sana qaba jechuudha. Anwaar warra hattuu sana warra sobaan mindaa jiraa qofa irratti xiyyeeffatee dubbii shiru. Dubbii balleessuu barbaadan warra sana qaba Anwaar. Gaayis abaaboo lama nama bira.
Warra sana qabe jechuudha. Nu keessaa dhibbate. Abineen aanaa sobduudha keessattuu. Laali taalentiriidha baay'ee kennaa qaba kennaa addaa wayii. Amma namni tokko bara ogummaa gaazexeessummaa keessatti qorataa yakka beektee marmaarii isa jedhan san namoonni dandeettii akkanaa uumamaan qaban jiru. Akkam yoon dubbadhee eessaayyoon gaafadhe maalii yoon jedhe namicha kana baasisuu danda'a waan jedhan taalentii ta'an jiru. Amma ijoolleen akkasaa hojjetan jiru. Fissaan amma jira innillee baay'ee dandeettii addaa qaba. Tokkos jira nama 3-4 waan akkasiif isaan. So akka itti gaafattuu murteessa. Akkuma amma yeroo jaalalaa mooni yeroo itti gaafattu nama bira gaafatu gargarii jettu sanii jechuudha. Hojichis immoo kennaa. Bara fasiliisa akkana ta'e bara akkaataa nu itti gaafatuuf inni bakka bu'eef gaafatu sun tokko fagoo wal dhaba bara. Mee komentuu masaa jala deemi ilaali. Anwaar fidaa namni waa'ee gaaffii sana qalbeeffataa hin jiru. Waa'ee Anwaar achirraa ka'e malee namni qalbii isaa keessa kan jiru Anwaar maayifachii ka'edha malee maal gaafataa jira namni quba qabu hin jiru isa gaafataa jiru sana. Siigalee garuu inni gaafataa jira bara innis cinqaadhuma jira. Garuu sammuu namaa keessatti isatu seef ta'ee jira. Komentii OBN jala seente gaafa inni darbii godhu Anwaar Kirii Anwaar jedha jechuudha. Garuu hin dubbifamu namni komentii namaa xaafu kun miidiyaa mootummaa kana biratti hin dubbifamu uummata waan ta'eef yaada uummataati bara. Jechuun hin jira lakkami beektaa yaadni uummataa yeroo sana laayiv istiriimii yeroo deemu sana baay'ee deema beektu baay'uma tokko isa feesbuuk irraa yoo qofamte SMS'dhaan kan galuyyuu to'achuu hin dandeessa. Nama qophii yeroo jaalalaa yeroo hojjenne SMS 83 irratti yeroo hojjennee waan tokko. Namni jiru SMS kana mooneeti yaale milkaa'uu dadhabe bara. Milkaa'uu dadhabe bara. Ergaa kana gabaabaa kana. Ani koodii qaba kan yeroo jaalalaa kophaatti koodii mataa isaa qabu. Amma gaafa dilbataa sagantaan sun deemeera miti waaree booda deema. Yeroo istiidiyoo keessaa gadi bahee sagantaan sun deemee dhumu lakkoofsaan qabu. An gaafa wiixataa ganama guyyaa guutuu SMS sana galmeessaan oola beeki. Namoota achirratti ergan galmeessaa ooltaa deebistee teessee bilbiltaa fi seenaa isaanii dhaggeeffattaa. Achi seenaa isaanii immoo dhaggeeffattee yaadannoo qabattee as deebiteen piroodusara kee faana irratti haasoftaa. Namni kun seenaa isaa akkana iddoo akkasiitii meeqamtu uummataaf ergaa dabarsuu danda'a seenaa kana keessaa. Kana hundumaa ilaale. Amma immoo kan caayaa immoo baay'inni isaa asiifas ta'a jechuudha. To'achuu dadhabde. Amma SMS kompiitara irra yeroo deemsistootuma deemsisaa jirtu SMS haaraa tokko galee ol silkaa deebisa. Of cimaas barbaachisa. Yaada nama dubbistee fixuu hin dandeessu. Jiru garuu taa'anii dhiibbaas irratti uumaa beeki hedduu. Kanaaf SMS sana sa'aatii sana hin galaas takka raafilii ilaalanii san keessaa yaada gaaffii uummataa ta'es immoo ni gaafatan. Piroodusarri sitti dabeekee oolaayibii taatu. Sitti himanii yookiin immoo gurra kee irratti kan keewwattu jirti. Sitti himaa gaaffiin akkasii gaafatanii jira gaafadhu. Waan akkasiidha kana sirreessi. Achumaa jettee sitti himu. Jiru taatu kiriindaan. Amma komentii sana gaafa fakkeenyaa fi gaafa bakka jireenyu fa'aa geemii taphatan fa'aa waan jiramu.